Dhaqaalii kabajamoof jaalatamoo har'amee sa'aatii tokko wal isin barsiisa saayitichi akkana jira. Saayiticha kanarratti maal arginaa maal hojjenna kan jedhu ilaallume. Asitti saayitichi maal jedhaa akkaawuntii keenya beezik akkaawuntii keenya irra jechuudha. The daily mining of parsantii 8.33 guyyatti argachuu dandeettan jedha sa'a 24 keessatti jechuudha. Kaffaltii keessan akka raawwattanii sa'a 24 keessa ga'e isinii dhiifama. Baasii keessan immoo baasuu kan dandeettanii jedha kuno make your purchase at 4 AM ganama sa'aatii 4tti yoo kaffaltan you will receive your purchase at 4 AM next day bor ganama sa'aatii 24 sanitti isinii deebi'a jechuudha yoo kaffaltan your earning will amma meeqa ta'an next tana tuqni dubbifnu haaluma sanii maal jedhaa 18 commissions can get 4 levels of commissions in by kunini tokko isaatiin keessa deemee dubbisee wanna dhuuf imootu in fagaatame haala gabaabaa tokkoon isin himuuti namni aan tokko jechuudha isin nama baa jedhamu tokko yoo affeertan namni aan sun parsantii 12 argata fakkeenya namichi yoo 100 invest godhe 12 TRX irraa argattanii jechuudha boonasii. Akkuma san immoo namichi baa jedhamu sun illee nama caa jedhamu affeeree kan caa jedhamu sun yoo 100 invest godhe baan meeqa argata 12 argata ayin immootu 3 argata jechuudha. Haaluma saniin haga 8tti isinii kaffala jechuudha. Eenyu invest godhu isin parsantii takka argattan jechuudha. Aan parsantii takka baan parsantii 2 caan parsantii 3 daan parsantii 12 argata jechuudha. Kanaaf meeqa ittaanoo ilaallu kuni nama affeeruudhaan ka argannu close kan jedhu tuquudhaan gara saayitichaa seennume ergaa kana haasooyinii booda guyyaan parsantii 8 hanga parsantii 12tti kan irraa argachuu dandeenyu parsantii 13tti sorry kan irraa argachuu itti dandeenyu jechuudha parsantii 8 hanga 13 dhibba tokko invest gootanii 8 hanga 13tti RX jala argachuu kan dandeettan kuno haala kanaanii nam tokko eegalmaa'ee gara dhufee booda maal godha bakka isii taname income kan jedhu tuqee haa ilaallu income kan jedhu guutuqnu parsantii 3.3 hanga 5.4 current yield jedha kan itti aanutti haa ce'ume invest kan jedhu haa tuqu tokko isaatiin ni dubbisne jechuudha haala kanaan VIP 1 qabaa VIP 0 jedha 0 TRX investmentiin xiqqaan 50 VIP 1 jechuudha. Lammaffaan immoo tuyyuu VIP 2 ka jedhamu parsantii 9.8 ol ka isinii kaffalu kun immoo parsantii 8.5 ol ka isinii kaffalu jechuudha tokkoffaan lammaffaan sadaffaan immoo akkasumatti itti fufa kana tokko isaatiin ilaala anamma deposit godhaa isinitti agarsiisa waliin itti fufna jechuudha share friend jedhaas bira tuqxanii hiriyoottan keessaniif share gootan jechuudha erga isa tuqxanii booda copy link kan jedhu akkanaatu isinii dhufa copy linkii tana gadi tuquudhaan isii sana copy link tajettu success jedhe deemtanii bakka barbaadanitti telegram irratti maal irratti paste godhuudhaan ergitanii koodii keessan kana qabatee dhaqa jechuudha yeroo namni galmaa'u parsantii tokkorraa kaasee hanga parsantii 12tti kan ittiin argattan isa jechuudha mee maayin kan jedhu biraa dhufnu maayin bira erga dhufne booda information transaction record lucky share app yoo barbaadan asii buufattanii transfer basic team garee qaba change password qaba notification qaba log out keessa bahuudhaaf qaba jechuudha mee amma withdraw kan jedhu dhiifneetiniin haala itti withdraw illee waliin ilaalla iddoo withdraw jedhu haa tuquu dura akkamitti withdraw keenya akka guutuu dandeenyu withdraw kana inni tuqnaa erga withdraw tuqnee booda accountii withdraw irratti godhannu guutuun dirqama jechuudha choose withdrawal account kan jedhu tuqnaa erga isa tuqnee booda eessa dhaqnaa iddoo tana dhufna jechuudha erga as dhufnee booda maal irratti baasuu barbaadan isiniin jedha hanga irratti baasuu barbaadu trust walletidha dhaqeetiin fide trust wallet irraa jechuudha na eegaa as bira trust wallet keessan seenaa adreesii keenya ka ittiin fudhannu dhaqneetiin baafanna jechuudha anama maal barbaade
TRX irran seena erga seenee booda maal godha akkaawuntii kana kan ittiin irratti as baafadhu barbaada jechuudha. Adreesii isii tana riisiipta jettu qa adreesii kiyya irratti guuttadha jechuudha. Trust Wallet akkamitti banna kan jedhuuf viidiyoo yeroo dabre hojjedhe seenati ilaala. Adreesii koppii godhee fudhadhee jira. As bira ni dhufa. Erga dhufee booda iddoo kanarratti paste godha. Kuno adreesii achii fide paste godhee jira. Paaswordii kennaaf jechuudha. Paaswordii yeroo baaftan isin qofti beekuu qabdan. Asitti kennitaniif namni biraa beekuu akka hin qabne. Fakkeenya paaswordii kana kenneefi booda maal godhaa kontiinuu kan jedhu kana tuqa jechuudha. Mi'aama kontiinuu kan jedhu tuqeet itti fufna jechuudha. Paaswordii illee kenneefi jira. Adreesii kiyya guutee jira. Yeroo baasu yeroo asirraa withdraw godhu paaswordii kana itti guute qofa baasuu danda'u jechuudha. Namni biraa baasuu hin danda'u. Erga kontiinuu jedheeni booda itti galchinee jirra. Kun adreesii kenna amount jedhama ammoo dhufee jira baasuudhaaf. Amount haga baasuu barbaannu san as biratti galchina kunoo dhufneetiin. Galee jira already waan ta'eef adreesiin kenna guutamuu isaa sirrii ta'uu isaa kunoo asitti nuu fida. Isa kana erga tuqnee booda hanga baasuu barbaannu san fakkeenya TRX 50 ta'e 50. Eegasii ol oofneetiin ammallee paaswordii duratti san itti galchina jechuudha iddoo kanatti. San booda maal goona withdraw jennaan kallattumaan nuuf baha jechuudha. Mee amma gara duubaa deebinee akkamitti riichaarjii goona kan jedhu waliin ilaallu. Deposit kan jedhu ni tuqna. Akkaawuntii keenya guutuudhaaf asitti meeqa nuu kenna akka nu galmoofneen 20 nuu kenna 20. Deposit kan jedhu haa tuqu. Erga deposit kan jedhu tuqee booda amma kallattiin maal godha isii jalqabaa tana filadha. Isii jalqabaa tana akkuma filadhe maal godha ammallee withdraw bira deemna jechuudha. Choose jedha filadhu jedha kunoo. TRX filadha. Maaliif Doji, Dreamy, BNB, ERC20, TRC20, DP, USDT hin qaba jechuudha. Ani isii tana filadha. Choose TRX jedheeni. Akkatti koodii isinii fida koodii ittiin guuttan isii tana filadhe mee koppii jedheeni. Successfully jedhe kunoo isii tana filadhee jira. Eessa dhaqaa kallattiin Trust Wallet bira dhaqa jechuudhaas. Trust Wallet bira dhaqeet maal godhaa Trust Wallet bira dhufee jira. Iddoo kana gadi tuqaa. Eegasii withdraw kan jedhu tuqaa. Egaa adreesii achi koppii godhanne san paste goona jechuudha. Adreesii amma koppii goonee finne. Egaa iddoo kana dhufneet hanga itti invest godhuu barbaanne san invest goona jechuudha. Fakkeenya doolaara yaa tuqaa jaha itti godhuudha. TRX 101 jechuudha. Eessa irratti amma invest ka godhu kunoo adreesicha iddoo kanarraa fudhadhe. Saayitii kana gubbaa iddoo kana tuqeetiin adreesii kana TPO4GX jedhami. TPO4GX jedheetti ufa kunoo xumurri isaa W3 maali jedha. As deebinee yoo ilaallullee akkasuma jechuudha. Gadi tuqneet adreesiin keenya sirrii ta'uu erga hubannee booda maal goona TRX 101 wanti nu kan jedhu tuquudhaan kallattiin maal godha takka tuqaa takkanarraa murata 6 tuqaa $7 gara saayitii ergee jira jechuudha. Kun confirm kan jedhu tuqee piinii tuqee itti galchee xumuree jira kun successfully 235 kaayoo duraa ture 100 fi meeqatti deebi'a jechuudha 33tti deebi'a. Kun asii xumuree jira. Eegasii deebinee isa dhaqnaa saayitichi bira dhaqna. Saayitichi gad tuqna. Submit successfully kan jedhu tuqna. Deemnee akkaawuntii isaarra complete kan jedhu ni tuqna. Akkaawuntii biroo dhaqnu 101 itti dabalame 20,101 qaba. Refresh goonamee asumatti. Yookiin immoo gara hoomii deebinee ilaalla. Hoom irratti deebineet akkuu jennu TRX 20,101 qabdaa jedhee jira. Galatoomii jennaani iddoo kana tuqnamee maayin. Haala kanaan jechuudha. Egaa hordoftoota qaalii kabajamuuf jaalatamu withdraw kan jedhu yeroo tuqe amma hanga boru sa'aatii 24 guututti homaa wanti boonasii naa kenne hin jiru. Wanti ana asitti argadhe hin jiru kun withdrawal balance 0 jedha. Sa'a 24 booda immoo walitti deebinee viidiyoo biraatiin kan wal agarru ta'a. Horaa bulaa customer service yoo barbaadan kun namitti as ta'etu tana gad tuquudhaan dubbisuu dandeessu jechuudha. Telegiraaman yoo barbaadan WhatsAppiin yoo barbaadan asuma tuqxanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Customer service jechuudha. Tajaajila dhaabbatichaa haala kanaan qunnamuu dandeessu. Horaa bulaa isin jaaladha.
deebanaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kun tiimii keessan kan ittiin ilaaltanii kun hiriyoottan keessaniif sheer kan gootaniin jechuudha. Kan sheer gootaniin kan as bira tuqxanii appilikeeshinii barbaadan as bira tuqxanii gadi buufattu. Isii sana tuqeemee haa ilaallu sheer kan jedhu achumaan baana waan ta'eef. Sheerii tuqee jira. Isii tana koppii jedhaani koppii link kun successful jedhe. Haala kanaan invest godhaa. TRX hedduu ittiin argadhaa. Guyyaan TRX 10 argadha jechuudha. Amma kana booda yoo xiqqaate yookiin 12 yookiin 8 yookiin 10 argadha. Guyyaan kan argachuu jechuun jedhatti 300 ta'ee isinii deebi'a jechuudha. Horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo itti aanu hanga ol agarruutti yeroo gaarii qabaadha. Kan achi kooppii godhe san immoo amma eessa fidaa? As bira dhufee nama kanaaf sheer godha jechuudha. Fakkeenyaaf nama kanaaf sheer godhee jira. Send. Kunoo seeneefii jira. Namni sunillee achumaan dhufee iddoo kana qofa tuquudhaan gadi tuqee kallattiin galmaa jechuudha. Fakkeenya mee yoo aan asii tuqu maal akka inni fidu isinitti agarsiisa. Haala kanaan fida jechuudha. Haala kanaan erga fidee booda akka fakkeenyaatti haala ittiin galmaa'an liinkii akkuma tuqxanii isinii fida. Maal itti galchitanii leetar username or leetar jedha mi'aan soninaaf tokko haa jedhuuni paaswoordii jedha. Egaa paaswoordii illee itti galchee jira. Bilbila jedha. As biraan dhufnaa gad tuqnaa. Bilbila gad tuqnee toloofne Itoophiyaa soina jechuudha. Ani Itoophiyaa jira waan ta'eef Itoophiyaa. Isin biyyuma jirtan tuqxanii itti galchitanii egaa lakkoofsa bilbilaa fuulduratti barreessitanii fakkeenya kana barreessi calliseetumaan iimeela galchitanii iddoo kanattis calliseetumee iimeela tokko haa galchu. Galchee jira. Egaa reejistar jettaniin jechuudha. Haaluma salphaa kanaan reejistar. Kun successful jedhe. Galmeessee jira jechuudha. Seef godhadha. Already galmaa'ee jira jechuudha akkaawuntii lammaffaa kanaan. Waaw! Kun zeeroo ta'uu argitanii haala kanaan galmooftanii close jedhanii keessaa bahee ilaalamee iddoo kana bira dhufee maayiniin tuqa. Akkaawuntii haaraa banee jira. Already akkaawuntii haaraa amma bane kana log out kan jedhu kana tuqeet confirm jedhaanii keessaa bahuuf akkaawuntii kiyya isa jalqabaatti deebi'ee ilaalame maayin kan jedhan tuqa. Akkaawuntii kiyya isa jalqabaa bira deebi'ee ilaala. Soninaaf isa kana mee tuqeera. Paaswoordiin isaas erga isii tanas asitti barreessitanii egaa paaswoordii keessan barreessitanii booda isii tana asitti barreessitan jechuudha. Login jedhamee san booda nama of jalatti galmeessan ilaaluudhaaf login jedheen seenee ilaala. Namni an duratti galmeesse akkaawuntiin isinitti agarsiisuuf galmeesse sun galmaa'uuf galmaa'uu dhabuu isaa. Successfully jedhee seenee jira. Save. Close. As biraan dhufnaa. Tiim ka jedhu biraan dhufna jechuudha. Namni an duratti galmeessuun galmaa'uuf galmaa'uu dhabuu isaa. Waaw! Kunoo nama tokko galmeessitee jedha asittiin mul'isa jechuudha. Nama tokko galmeeffattee jirta naan jedhe. Waaw! Galatoomi jennaan. Haala kanaan namaaf feeraa galmaa ilaalaa ofii mootuu itti gaafatamuu ofii keessanii fudhadhaa qorannoo irratti adeemsisaa. Haala saniin hordofaa isiniin jedha. Haala saniin qorannoo itti adeemsisaa ofuma keessanii hordofaa ofuma keessanii riisarchii irratti dalagaa. Erga itti amantanii booda invest godhaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isin jaalladha isin kabaja. TRX 101 invest itti godhee jira jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Harbour Media filannoo keessan waan godhattaniif galatoomaa isiniin jedha. YouTube Harbour Online School dhaqaa subscribe godhaa, share godhaa. TikTok isaa dhaqaatii. TikTok Harbour Online School kun as bira jira dhaqaatii. TikTok Harbour Media follow godhaa. Viidiyoo tan isaa olofaa ilaalaa. YouTube Harbour Media tillee akkuma san follow godhaa, subscribe godhaa. Viidiyoo tan YouTube channel ilaalaa isiniin jedha. Horaa bulaa.